Niskeffeeni balaa gurguddaa dhukkuboota garaagaraa jechuudha yeroo ittiin yeroo ammaa kanatti namarraan ga'aa jiru dubbatamaa jira odeeffannoo ogeessota fayyaa fi namoota dhukkubni kun sababa kanaatiin irratti qaqqabeerraan jechuudha. Nagaan waaqayyoo isiniif haa baay'atu hordoftoota chaanaalii kiyyaa akkam jirtu nagaa keessanii annagaadha rabbiin galannaa ta'u ammallee lafa jirtanitti nagaa si wajjin haa ta'u isiniin jedha nagaa isin biraa hin dhiibin isiniin jedha nagaa waan hundumarra caala isiniin jedha bulli tokko namni gaafa nagaa jedhu qoosaa wayiitti fakkaata jechuudha keessumaa biyya namaa kana keessatti mataa dhumti keenya iyyuu gaafa dhukkubii hammam akka ulfaatu jechuudha hojii biyya namaa jedhee akka biyyaa sana miti jechuudha amma gadda miti waanuma gammachuu ta'e tokko jechuudha gaafa nutti himani sammuun keenya baay'ee tokko dhiphatee amma bakka of dadhabnu nu ga'a jechuudha gammachuudhumayyuu dandeessi matu jechuudha waanuma xinnannoo isheetu nutti ulfaata yeroo ammaa kanatti jechuudha niskeffee obboloonni baay'een jechuudha keessumaa namoonni biyya namaa keessa kan hojjetan jechuudha ganama kaatanii niskeffee keessan daffattanii gara hojii keessanitti baatu jechuudha suusii isinitti ta'ee niskeffee kana immoo otoo hin fayyadamiin hojiitti illee yoo baatanii mataan keessan kan isin dhukkubu suusii kan isinitti ta'e hedduu keessumtu jirtu jechuudha namoota baay'ee koomentii ogeessota fayyaa jalatti yeroo ilaalu Du'ee wayya malee hin dhiisu isa dhiisuu hin danda'u jedhanii ijoolleen yeroo achi jalatti haasa'anii argeessin hin jira tokko nama kofalchisayyuun egaa obboloota koo wanti yeroo baay'ee deddeebi'anii fayyadaman tokko yeroo baay'ee suusii namatti ta'uu danda'a jechuudha suusiin immoo hin dhiifamne hin jiru siniin jedha fayyaa kan caalu hin jiru waan ta'eef siniin jedha dhugaa dubbachuuf ani yeroo biyya jiru keessatti yeroo mana barnootaa barumsa baradhu keessatti buna hedduu tokko nan daffisaa nan dhugalleeni jechuudha sana booddee mana barumsaa yoo naqee mataan koo gar tokkoon na dhukkubachaa otoo buna dhugin keessumaa ganama jechuudha barumsa ganama jechuudha booddee irratti mana barumsaa taa'uu dadhabee nan dhiise jechuudha garaa koo kutadhee ofii kiyyetti murteessee sammuu koo keessatti bakka nan kakadheeyyuun amman barumsa kana bakka ta'een amman ga'utti hin dhugu jedhee siniin jedha garuu bakka rabbiin haa galatu torbee tokko caala waan na fudhate miti siniin jedha suusissaa sana booddee narraa deeme kanaaf wanti hin dhiifamne hin jiru siniin jedha erga barumsa kummoo xumuradhee buna kiyyatti deebi'ee nan dafisa waan ta'eef maatiin akka dhuguu barbaadu. Sana booddee immoo yeroo na dhufuyyuu jechuudha baay'ee tokko jechuudha yeroo biyya namaa kana deemu suusii qaba garuu jechuudha yeroo dhuman dhufee akkana jechuudha booleedhaan akkanas ka'u irraa kaasee waa'ee suusii bunaa sana yoon argina siniin jedha suusii bunaa balaa tokko hin qaba kana siniif kaasuun kooyi namoonni baay'een jechuudha suusii isaarraan kan ka'e ani danda'ee hin hojjedhu isa malee warraaquu hin danda'u yeroo isaan jedhanii yaada kennan argaa maaliif kun akkaataa nuti sammuu keenya keessatti itti fudhannudha sammuu keenya immoo wanta nuti murteessinee bakka akkas ta'a kana ta'a jennee irratti eeyyen sirriidha jedhee deebii nuuf kenna siniin jedha yeroo ammaa kanatti jechuudha namoonni baay'een tarii jechuudha namoonni mudannoon akkasii mudatee azala jiraachuu sagalee kana dhaggeeffachuu dandeessu jechuudha mana yaalallee deemanii yeroo doktoroonni jechuudha niskeffee kana akka dhiisaniif isaaniif ajajanidha jechuudha dhukkubni inni fidaa jiru immoo keessumaa jechuudha shamarran biyya arabaa keessa jiraatan irratti kan inni fidaa jiru dhukkuba lapheeti jechuudha dhaloonni baay'een amma laphee isaanii hundi isaanii danda'anii arganii qilleessa baasanii qilleessa fudhatan jechuudha laphee isaanii baay'ee tokko dadhabeedha jechuudha achi immoo hafuura baaftee hafuura fudhattu jechuun yoom akka duutiyyuu hin beektu jechuudha. Kanaaf iyyuu obboloota koo obboloonni waan akkasiisin mudate obboloota keessanii koomentii jalatti barreessaa isiniin jedha dhaloonni baay'een mana yaalaa deemanii jechuudha bakka suusii sallee keessaa bahuu dadhabanii giddiidhaan jechuudha kan keessaa ba'antu jiru laphee kana immoo jechuudha yeroo baay'ee yeroo ittiin dhukkubsatanillee kan ittiin boqotaffaatu jiru jechuudha ijoollonni keenya baay'ee tokko yoo dhukkubsatanillee yeroo itti jechuudha dafanii dhukkuba isaaniillee himatanii furmaata hin argatan waan ta'eef yeroo baay'ee jechuudha bakka dadhabanii bakka qaamni isaanii bakka dhumetti jechuudha qoricha fudhatee fayyuu hin dandeenyetti bakka
qaamni isaanii keessaa du'etti kan isaan mana yaalaa deemanii yeroo sana fayyuu hin danda'anii balaa gurguddaadhaaf jechuudha amma opereeshinii ta'anii amma bakka wanti isaan hojjetan sun isaan yaaluu dadhabutti kan isaan deeman isiniin jedha. Kanaaf obboloota koo ofii keenya irratti haa hojjennu. Buna Niskeffee kana dhiisuun hin danda'ama yoo jettanii warri suusicha keessa jirtan hin danda'amu isinitti fakkaachuu danda'a. Garuu immoo dhiisuutii hin dandeessu isiniin jedha. Fayyaa keessantu caala waan ta'eef jechuudha. Namni fayyitaa fayyaa keessi yoo jedhameen qoricha iyyuu illi qibsa jechuudha. Kun immoo dhiisuun salphaadha yoo isin dhukkube guyyaa muraasa jechuudha kan mataa isin dhukkubu jechuudha. Yoo immoo dhiisuutii hin dandeenyu jettanis immoo furmaanni isaa jechuudha Niskeffee duwwaa isaa dhuguu dhiistanii aannanii yoo dhugdanii akkasumas immoo otoo Niskeffee hin dhugin duraan dursitanii qursii keessan nyaachuu qabdu isiniin jedha. Gara duwwaatti akka hin dhudne aannaniin bitadha aannaniin dhugaadha. Aannanii yoo dhugdanii dhukkuba kana hambisuu dandeessu isiniin jedha. Ani dhugaa dubbachuuf suusii waanuma tokkoyyuu hin qabu isiniin jedha. Ganna yeroo qorruun shaayii dhuga malee isiniin jedha. Isumayyuu oon dhiisee oleeyyuu suusii isaa hin qabu isiniin jedha. Niskeffee immoo ani garagareeyyuu sallaaluu yeroo tokko immoo aannan wajjin nan dhuga isiniin jedha. Akkasitti fayyadamaa dhiisuutii hin dandeessa yoo ta'e jechuudha. Suusii isaa gaarii malee qabdu yoo ta'e dhukkuba keessan isinirraa ittisuudhaaf aannan baay'ee barbaachisaadha isiniin jedha. Kanaaf iyyuu fayyaa keenya irratti haa hojjennu. Fayyaan keenya waan hundumayyuu hin dursa isiniin jedha. Yoo nuti fayyaa qabaanne namaan jaalatamna. Yoo fayyaa qabaanne isa hojjenne nyaanna. Yoo fayyaa qabaanne bakka yaada keenyaa sana ga'uu dandeenya isiniin jedha obboloota koo. Dhukkuboonni jechuudha karaa buna Niskeffee kana namatti dhufu immoo dhukkuba lapheeti, dhukkuba kentaarotii akkasuma immoo kaasarii wantoota akkasitti jechuudha. Dhukkuboota baay'ee jechuudha dhaala dhabuu irratti illee gadaamessa irratti jechuudha baay'ee hojjeta jechaa jiru jechuudha keessuma shamarran irratti. Kanaaf iyyuu adaraa keessanii irraa of eeggadhaa isiniin jedha. Fayyaan keessan hin caalaa yeroo fayyaa qaban homaa namatti fakkaatu isiniin jedha obboloota koo. Ani gaafa uumataan na dhukkuba yaa rabbiin jedha dhugaa rabbii jechuudha. Homaa fayyaa koo qofa naaf kenni malee waanuma takka qabeenya isin kadhadhuun jedha jechuudha. Isa fayyaa hin qabnetu beeka jechuudha hangam akka ulfaatu. Kanaaf adaraa keessan isiniin jedha. Jireenya keessan qoosatti hin qabinaadha. Jireenya keessan irratti hojjedhaa isiniin jedha. Yaada koo immoo karaa qajeelaa ta'ee fudhadhaa. Ani jechuudha wanta nufi kiyya akkanarra hin geenye barbaadu isiniif dabarsa jechuudha. Dhugaa dubbachuuf ani biyya namaa kana keessatti hammam jireenyi biyya namaa yoo sii mijatee warruma maatii gaarii qabaatteeyyuu bakka hammam akka inni ulfaatu nan beeka jechuudha. Inuma ulfaata jechuudha. Garana dhaqi gamas dhaqi jireenyi biyya namaa hin ulfaata jechuudha. Kan jireenya kana keessaa immoo baatanii wanta nufi kiyya barbaadu bakka boqochuudha waan ta'eef isinillee boqochuu akka qabdan jechuudha. Nagaan keessan guutuu akka ta'u fayyummaa keessanitti akka gammaddan boritti bakka akka boqottan wanta nufi kiyya barbaadu sana akka isin taatan barbaada. Kanaaf wanta naaf ta'a jedhee wanta anillee barumsa irraa argadhe tokko si fayyada jedhee fiidee dhufee isinitti himachuudha yeroo baay'ee. Kanaaf yaada qajeelaadhaan na gorsaa yaada keessanillee naa kennaa malee wanta negatiivii ta'ee hin barreessinaa isiniin jedhaani garuu karaa qajeelaadhaan fudhadha. Wanta yaada keessan keessa jiru kamiyyuu jechuudha yoo naaf barreessitanii garuu karaa qajeelaadhaan na yaada isiniin jedha obboloota koo. Galatoomadha baay'ee sin jaaladha. Haaraa kan taatan immoo yuutuubii kanaaf subscribe gochuudhaan akkasumallee like naa godha namoonni viidiyoo kana dhaggeeffatan silaan viidiyoo dhaggeeffachuun keessan illee nama biraa akkanaaf ga'uuf jechuudha. Faayidaa isaa nama bira ga'uudha laayikiin. Kanaaf gatii isiniin kaffalchiisu isiniin jedha. Turtii bareeda isiniif haa ta'u. Turtii gaarii. Ciao.